Baankii Awaashii guddaa galateeffannaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya amma immoo odeeffannoo ispoortii reef mata duree isaanii isinitti himee bal'inaan isin biraan geennaa nu wajjin tura. Premier League Itoophiyaatiin taphoonni torbee 30ffaa guyyaa har'aati xumura isaanii kan argatanii. Liigichaan kaleessa taphni Faasilii fi Baankii Daldala Itoophiyaa gidduutti taphatamee goolii tokkitaan xumurameera. Geetaanee Kabbadaa goolii Faasil rukuttaa peenaaltiin galchuu goolii Baankii Daldala qabxii takka argamsiifteef immoo Addis Gireetu lakkoofsise. Har'a immoo taphni Baahir Daarii fi Machaal gidduutti taphatamee goolii malee xumurame. Sa'aatii 12 irraa eegaluun immoo Hadiyaa Hosaanaan Siwul Shiree wajjin taphataa jira. Taphoonni torbee 31ffaa liigichaa magaalaa Adaamaatti taphatamu. Odeeffannoo ispoortii biyya alaatti guuceenu immoo Premier League Englandiin kaleessa Arsenaal injifatu har'a immoo taphni Liverpool taphatuun eegama. Kaleessa Fly Emirates irratti Newcastle United wajjin kan taphate Arsenaal goolii 1-0 injifate. Declan Rice immoo taphataa goolii injifannoo Arsenaal lakkoofsiseedha. Taphoota 37 irraa qabxii 71 kan argate gareen Mikel Arteta Arsenaal Champions League Awurooppaa bara dhufuu irratti akka hirmaatus mirkaneeffateera. Liigichaan har'a galgala taphni eegamaan Brighton fi Liverpool wajjin morkachiisa. Brighton Lewis Dunk fi João Pedro tapha kanarratti akka hiriirsisu mirkanaa'eera.